wanti hundinuu hojiin hundinus yeroo qaba macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoobsa 17 apa naguma fayyada jirtu akkami maal taatan dukkuba ko shita faddi wati ko bodro wala rajiti shita matti bananatti gati ato waaqayyo sina amaru walda afura dhangaa lubbuu kan jedhaman namoota akka keessaniidhaaf gargaarsa yeroo ndawaan raawwatanii adaraa kana biraan naagay waan naan jedhaniifani kanaaf isinirraa kan eegamu eebbisuu qofaadha boota kana isin eeganiisu jiru eebbisaan amiin amiin shukr galato baba halo rafaa jiran naguma akkam nagaadha jirta maal taatan innukuba maali yannan waa'ee sinnukuba atau waaqayyo sina amaru waldaa fuuraa dhangaa lubbuu kan jedhaman yeroo hunda namoota akka keessaniidhaaf gargaarsa kan raawwatanii adaraa kana biraan naa qaqqabsiisi waan naan jedhaniifani isin immoo fide waan ta'eef isaanin eebbisaani amiin amiin esh fayyata waaqayyo sina amaru kam jirtu amma naguma fayyaa keessani jirtu fayyaan nagaa dhangaa lubbuu የሚባል ማህበር አለ የተቸገሩትና እናንተ የተቸገሩ ሰዎችን አደራ አደርስልኝ ብሎ ነው ዛብረስተል አሜን አንተንም ያቆይልኝ ዛብረስተል ሰላም ሸሸባ እሺ እናት ሰላም ያቆይልኝ ናጉማ አባ ፈያዳ ጅርታ ናጉማ ወንዳ አፉራ dhangaa lubbuu kan jedhaman namoota akka keessanii rakkatanii karaarra jiranii nu qaqqabsiisa waan jedhanii fadaraa kana isiniif fide eebbisaan isinirraa kan eegamu amiin walatuma amiin fayyaasina amiin galatuma Apa kam jirtu naguma jirtu fayyaa keessanii waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu namoota akka keessanii karaarra jiranii warri gargaarsa isaaniif barbaachisuuf adaraa kana nu qaqqabsiisaa jedhanii nu ergani eebbisaa isaanii waaqayyo simbira haa dhaabbatu amiin amiin umriin keenya guddatu amiin umriin keenya guddatu amiin biddeena guddaa isinii haa kennu yaadannoo waaqayyo isinii haa kennu amiin ulfaadhaa ulfina isinii haa kennu nagaadha miti ማህበራዎች ናቸው እንደናንተ መንገድ ላይ ያሉትና የተቸገሩ ሰዎችን የሚረዱት ሁሌ ለነሱ አደራ አደርስን ብሎ ነው ይላል እድሜ ይስጣችሁ ተባረክ እድሜ ይስጣችሁ አሜን ሁላችንም ጎዳናው ሰለን ጎዳናው በጣም ያስቸግራል እዝጋብር ንቄ ሀያሉ አሜን አባ ናጋ ጅርቱ ፈያዳ ናጋ ወልዳ ፉራ dhangaa lubbuu jedhamu namoota rakkatanii waan uffatan dhaban gargaaru waan ta'eef adaraa kana biraan naa qaqqabsiisi jedhanii naa erganii adaraa kana kunoo isin biraa qaqqabsiisee isinirraa eegamu eebbisuu qofaadha. እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጤና ይስጣችሁ አሜን ያሰባችሁት ይሳካ አሜን akkam jirtu nagaa jirtu fayyaadha jirtu ta waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu namoota akka keessan rakkatanii yeroo hunda gargaaru adaraa kana naa qaqqabsiisi jedhanii naa erganii isin immoo eebbisa warri fayyaa kennu እግዚአብሔር ጸጋል ጤና እግዚአብሔር አሜን fayyaadha nagaa jirtu fayyaadha nagaa keessan jirtu fayyaadha waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu namoota rakkatan yeroo hunda ni gargaaru isiniifis immoo fooxaa kana biraan naa qaqqabsiisi jedhanii adaraa kana naa erganii eebbisaanii isaanii fayyaasina kennu rabbi fayyaa gadhaatin illee akkasumas amiin jiraadha fayyaasina ta'u alba dhangaa lubbuu
Akkam jirtu abbaa? Naguma. Fayyaa keessanii jirtu. Nagaa waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu. Yeroo hunda namoota akka keessanii rakkatan gargaaru. Adaraa kana naa qaqqabsiisi jedhanii naa erganii kan isinirraa eegamu eebbisuu bichaadha. Amiin. 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 Abbaa akkam jirtu? Naguma. Fayyaa keessanii. Nagaa akkam jireenya? Gaariidha miti. Waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu. Yeroo hunda namoota rakkatan gargaaru warreen uffatan qabnee fi footaa kana nu qaqqabsiisi jedhanii adaraan eeganii kunooti isinirraa kan eegamu eebbisuu qofadha abbaa. Rabbi isaanii haa kennu. Amiin. Amiin. Isiniifis isaanii deemta isinii haa deemu. Amiin. Malaaka isaanii isaanii haa dhaabbatu. Amiin. Ilaa kana laa ta'u. Amiin. Waaqayyo isinii eegga. Amiin. Esh fayyaa ta'a. Akka natti guute rabbi isinii eegga. Akkam jirtu abbaa? Fayyaa keessanii jirtu? Fayyaa. Waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu namoota uffatan qabne namoota akka keessan rakkatan gargaaru adaraa kana biraan naa qaqqabsiisinaan jedhanii na erganii isinirraa kan eegamu eebbisuu qofadha. Amiin. 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 Esh abbaa fayyaa ta'a. Esh. Esh. Waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu yeroo hundaa namoota rakkatan gargaaru kanaaf adaraa kana qaqqabsiisan eebbisiisinirraa kan eegamu. Rabbi isin haa kennu. Waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu warra akka keessan rakkatan kana yeroo hunda gargaaru biraan naa qaqqabsiisi jedhanii eebbisaa isaanii isinirraa kan eegamu eebbisuu qofadha. Rabbi isin haa kennu. Amiin. Waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu namoota akka keessan rakkatanii fi gargaarsa raawwatu yeroo hunda har'a immoo footaa kana adaraa naa qaqqabsiisi jedhanii na erganii isinirraa kan eegamu eebbisuu qofadha eebbisaa abbaa. Rabbi isin haa kennu. Amiin. Waaqni isin haa kennu. Amiin. Argadhaa hin dhabinaa idimee isin haa kennu. Amiin. Nuurolleen. Amiin. Akkam jirtu? Fayyaadha. As keessa jiraattu? Waldaa fuuraa dhangaa lubbuu jedhamu yeroo hunda namoota akka keessanii rakkatan gargaaru har'a immoo footaa kana adaraa naa qaqqabsiisi jedhanii eebbisaa isinirraa kan eegamu. Rabbi isin haa kennu guutaa haa kennu. Jiraadha jiruu isin haa kennu. Uffata nabina uffata isin taa'u keessatti. Jiraadha jiruu isin haa kennu. Amiin fayyaa ta'a. Ilaala namni kun akkamitti akka rakkatee jiru hin arginu. Utuu isaan akkasitti rakkatanii jiru immoo isinii kennuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu isaanis footaa tokko nan kenna kunoo jechuudha. Amma hunda keessanii kenna footaa lama. Eeshi qo'a. Carraa olii kennaa isin. Carraa olii kennaa meeshaa. Eeshi. Maalo qorrinaa dha. Naala hawwaanii immoo deeggaree narraa fuutarra. Kunoo rabbi kan. Hundaa irra fatana malee. Eeshi. Unaan qo'a wal dhaggeeffannaa. Na dhaggeeffadhaa. Baay'ee beekuma jechuudha.